السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نرتبلين channel kadija garura besti kadija targamtanu akkasuma illee tokkoki kadija walis kadija targamtan jirtu baga jiraattan isinin jecha arraan kana mooni waa isinitti himuu dhufee jira. Maali yoo jettan innis egaa yeroo darbe bakka deemuu akkasuma bakka bashannanaa bakka gammachuu adda addaa isinitti argisiisaa ture. Akkasumallee jechoota tokko tokkoofis ID kan koollee isinitti argisiisee ture jechaadha. Garuu akkuma gammachuun jiru immoo gaddis jira. Akkuma rakkoon jirtu bal'oonis ni jirti jechaadha. Sabrii maalii keessanii darbamee akka kan ga'e qabee isinitti himuu barbaadini. Innis maali yoo jettanii akkuma beekamu biyya namaa keessatti beektanii rakkoon isinum nama qunnamaa waa hundarrattu immoo wanti barbaachisu sabriidha. Akkasumallee jalqaba biyya kana qofa miti kan hojjette Saa'udiillee dalagee ture. Garuu achittis illee wanti tokko tokko rakkoon inuma jira. Garuu walaakin immoo biyya kana keessatti rakkoo adda addaa na mudateef akkuma yeroo darbe bakka bashannanaa bakka gammachuu isinitti argisiisu rakkoon keessa dabarsee sabriin kana qaqqaballee isiniif ibsuu barbaadee jira. Tan suni akkuma beekamu biyya kana keessatti baay'inaanii dalagaan biyyarraa naa dhufamu xalaba qofa osoo hin taane viizaa ziyaaraadha. Ani viizaa ziyaaraan dhufe viizaa ziyaaraa gun dhufu biiroon kan koo maashaallah rabbi sirraa jaalatu biiroon kiyya nama nagaa nama gaariidha. Egaa iddoon hundis tokko jechuu osoo hin taane bal'inaan bakka biirootti si dalagaan dafeellee hin argamu rakkoon biiroo keessa wanti tokko tokko hin jira jedhamee waan haasa'amu keessa inni jira bakka tokko tokkotti ni argama garuu immoo bakki hundis tokko miti namni hundis tokko miti nurraallee qabee jechaadha. Kanaaf akka kootti akka fakkeenya kan kootitti yoon isiniif kaasu ani biiroon kan koo nama gaariidha silteedha. Hedduu tokkoon galateeffadha ammallee jechaadha. Dalagaa irratti illee dhabamus dalagaa irraa deebinus baay'ee tokko nu jajjabeessiti. Anuma waliinuu fakkaata akka kootii dalagaaf biyyaa bahe yeroo baay'ee hin gorsiti. Abshiraa sabaraa yoo dalagaan isiniif ta'uu baate achitti of hin ajjeesinaa koottaa jetti dhugaa dubbatuuf jechaadha. Waan namni hin qabne namarra kaa'uun sirrii miti. Kanaaf akkuma biyya kana dhufeenanii fakkeenyaaf dhufee bulii afuritti hojiin koo hojii nyaataati dalagaa galee. Bakki inni itti galee kun immoo dalagaa galee egaa hedduu tokko natti ulfaate maaliif yoo jettani warri itti galee kunis namuma akka kootii natti fakkaate magaala jala rabaa natti fakkaanne nama dhalataa biyya kanaallee miti biyya biraati. Ta'uuti malee immoo yeroo ilaalu manni isaanii baay'ee tokko bal'aadha. Baay'ee bal'atas maatiinis baay'ee danataa. Garuu itti ilaale dalagaa kana akkamiin jedheen qulqulliinas nyaatas anuma yoo ilaalu immoo nyaanni baay'inaan hin jiru. Nyaanni ruuzii adiidhaa fi qurxummii qofa kan baay'inaan hojjetamu. Uffatatu baay'ata. Uffanni baay'ee baay'ata. Uffata tokkos immoo hin beektu sunuu akkam akka namatti ulfaatu. Akkasitti kalaas maaliin godhaa qubuma kiyyaan dalagaa yennaan sarraatanyaan lamaanii saafaranii kan biraa fiduu kan jira tokko hangasitti sabariinaan jette. Ayyee yoon ilaalu immoo qaal'ittiin waa takkan dubbattu nama nagaadha. Amallisii jechaadha. Amma gaadda amallisii nagaa ta'e kan biraa rakkoon hin jiru. Garuu walaakin immoo waa tokkotu natti ulfaate egaa mudannoo keessa maal yoo jettanii yoo ilaalu aniin kun qurxummii nyaadha. Ruuzii adii duwwaa ilaala akkasinitti ulfaatu. Rakkoon ni jirti waa'ee rakkoo biyya namaa keessatti dabarsuuf isinii kaase. Amma maaliin godhe daakuu waan adda addaa mana keessatti lubbuu keessatti tolchee isumaan sabaree ilaale. Amma sarraatanyaan biraa guyyaa biraa kan mana qaalicha maatii mana lammaffaa qabaa dhufte sarraatanyaan eenyu wayiiti. Akkamii jireenyi mana kana keessaa ni ulfaataa jedheetti dubbadhe jennaan lakkii sarraatanyoonni duraanii as turanis akkanumatti sabaranii dhuguma qiiqatan mana kana keessa rakkoon ni jira. Garuu walaakin immoo ati fi keetii maallaqa yoo argattes ofuma keetii of gargaaruu qabdaa.
Garuu mana kana keessatti namni nama caqacaqu adda addaa hin jiru naan jette sararaatanyittiin isiin mana qaallittii kan biraa hojjettu. Naan ilaalee jedhu akkamii maallaqan kenniti jennaan isa maallaqa irratti iyyadhu gizeedha maallaqa namatti hin kennitu naan jette. Akkasii amma malli koo maali amma ji'a guututti isa bareeduma dalagaanis uffanni namatti ulfaata akkasumatti ji'a guutee gaafan ji'a guuteedhu manatti kennuu didde amma guyyaa shawwii irra darbee achiin maallaqa naa kenniin jedheen achiin ishii naan jettee na laaltete yaa'ugaa sarratanyaan biraa hin jiru birrii 1,000 hin hojjedha qulqulliinas nyaatas birrii 1,000 naa kennite akkasumatti fudhee nama birrii 1,000 sana 700 birriin ittiin dhufe irraa kaffalee birrii 300 silkiif siimii keessaa bitadhee amma innaan ilaalu bakka waa'ee nyaataa irratti ulfaataa dhufe birrii 50 wayii harkattan bifadhee yeroo dukkaanni dhufe indoomii kana kaartoonii isaa bibbitadhee kutaa kiyya keessa kaa'ee affeelee suma adda addaatuma nyaadhu otuman jedhu baatii lammaffaa sabaree akkasumatti obsee baatii lammaffaa xumuradhee amma baatii lammaffaa nan xumuree jedhu maallaqa naa kennin jedheen ammas achumaan amma gaa ishii jette raamadaanni dhufee bulii 10 wayiitu jira siifan kennaa waan raamadaanaan nagadanna jette birrii 500 naa kennite. Ayyee jedhee 500 fudhee amma kana keessa qaallittii biirootiin akkamii kaduu yoo ishiin naan jette bareedduun jiran jedhaan ishiin dhuguma natti tolee jira jetti amma deebisee biyyatti yoon bilbiles bareedduun jiran jedhan rakkoon himadhu akkasitti amma sarratanya naan fidduree jennaan dhufaa jirti naan jette amma kan mana firasii hojjettu ishiitu fidaa jira gwaaddanyaa isiiti ijoollee aggaarooti mucattiin amma raamadaanni seenee manatti ulfaatu gaa raamadaana keessa dalagaan egaa nyaanni sila baay'inaan hin jirree fi qulqullinni egaa manni dheeraadha sirriitti bal'aadha uffata kanatu baay'ata egaa akkasumatti sabaree bulii 10 ga'ee ammannan bulii 10 ga'ee jedhu Itoophiyaan naa dhufte yoo dhuftu mucattiin Itoophiyaa dhufte egaa yaa salaam maal isinitti himaa innaa ilaaltu bakki nuti jirru kun baadiyyaadha maaliif kadoo naan jette Dubaayin jedhanii bakkeetti na buuse immoo bakkuma Dubaay jedhamtu kanaa naan jette bakki Dubaay uumatu kanaan jedheen yoo ilaaltu qurxummii xabbafama biyya keenyatti baay'inaan qurxummiin hin jiru yoo jiraates namni baay'inaan magaalaa gurguddaatti yoo ta'e malee hedduutti fayyadamu hin jiru funyaan qabattee baatee baddee maalinni kun jette maaliin jedheen mucattiin warra siitii tokkittidha manattis takka waan dalagaa dalagdee hin dhumne fakkaattee argisii kun alangaa amma ishii kanatti kilorooksiin harkasii kana dalagaa jedhee akkumatti ilaaleen yaa rabbi amma nyaata qixxaa kobzii kanatu jira kobzii kana kan bitame maali kun naan jette akkatti ilaalte maali kaduu gaazexaadhaan kun inuma nyaatama jennaan inuma nyaataman jedheen amma waxii wayii waxee akkasumatti itti kenna eebboo yaa rabbii kiyyoo Dubaayin jedhan kanaan akkanumatti rakkinuma kanaan ilaaluuf dhufe mokkaminaan jette zayitii waan adda addaa foolii waan silaa harki foolii qabu harkaan qabattee dhiquu diddee ammanis laaleen egaa silaa jalqaba miti maaliin godha sabareetumani kalaa sanuunan dhiqan jedhaan inni wanti harkatti keewwadhe akkasumatti amma ishii lafa bartutti amma walumaan akkasitti otoo jennu raamadaana sana dabarsinee raamadaana baafnee erga jenneeyyis waa'ee maallaqaati gaa rakkoon keenya silaa qoonqonis inuma jirti hamma jiini geesse kansiise inuma laalteen silaa karaa namaatiin dhufte yooni viizaa waa hundafiif dalagsiiftee fi fiddeeni maallaqatti kennuu diddesiitti amma anaanis cal'iste gaasii ji'a kana ammanis sabareetum laalee ammatun jennu gaa waa'ee rakkinni karaa qoonqoo kun nutti jabaatte birrii firkaan qabnu hin bitannu eessadhan gaafa kaanii gibbiin immoo bal'aadha yaa rakkina biyya namaa keessaa mannaa namatti tole kana biyya keenyannaa jiru baraamu waanuma waa tokkume waan rakkanne asitti dhufnee akkatti bashannannutti fakkaata jalqaba irratti ilaalame amma gibbii kana awwaara harree awwaara kana akkatti harree bishaanii ilaala bishaanii kan bakka harkatti dhiqatanuu malee bishaan dhugan hin jiru ammagaa maaligaa kana mara kan fide fakkeenya waasinee kaasa qaallichi kun mana lama qaba
Garuu maallaqa walqixa kennaaf dubartii lachuufu. Dubartiin isiin karasii bilxiidha. Ilaa kun gorsa qabdi viidiyoon kun ilaa dhaggeeffadha. Isiin dubartiin isii mana tokko bilxiidha. Yoo inni maallaqa kennuuf maallaqa isii sana maal gooti waan ji'aa ga'uuf nagadattee hunda waliin gaatti. Yoonaa mana kiraa keessa jirti. Ishiin kun immoo maatii hanga kanaa qabdu keessaa maallaqa walqixa kennuuf kana keessatti maal gooti? Ishiin sun ilaa makiinaallee Afrikaan qabdu. Ishiin kun makiinaallee hin qabdi. Garuu walaakin maallaqa isii dhufe maal gooti? Maatii bal'aa soo qabdu mana ofii keessatoo jiraattu maallaqa isiidhaa dhufe sana maal gooti? Har'uma guutuu kaan baatee uffataan bittee kaan maal jettee kaan bakka hanga silaa torbee tokko nyaanni manatti hin qophaa'u. Nyaata kan adda addaa waan babbareedduu kan ajajjee bittee bakka yaani jira miti biyya keenyatti akka fakkeenyaaf namni tokko mana ofii keessatti xaafii gurguree biddeen bitu akkas fa'i. Bakka ammas birrii kana baatee nyaatuma du'aa kan sararatenyaa lama mana keessa jiru keessa nyaatuma bittee laata. Nuti sigaa silaa maal goona dhiisii yoo jenne rakkoodha. Hanga gaafa silaa maallaqni ishee harkaa dhumuutti maxaamum kana ajajjee gaafa isheen harkaa dhumte bakka hollee biti. Amma rakkoon sana laakaa'uun harka qalleeyyii isaan taasise waan biraa miti. Kan nama tolchus kan nama balleessus keessattuu dubartiidha. Anumaa waliinuus gorsa kun. Maaliifii dubartii yoo mana ofii keessatti qoxxobde jiruu mana ofii hin dagaagsitis yoo of hin qoxxobne mana ofiis kan battanu ishiidhuma jechaadha. Nu Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyya namaallee ni jirti wanti kun ilaa dhaggeeffadha. Isiin suni waan ji'a tokko ishiidhaaf ga'u mana ofiitti nagadattee akbaara wal keessa jiran nuti sararatenyaa ni naasifnaa boo keenya manni firiidha. Maal ta'e qaallichillee laalaa bakka kanatti innillee unkaan mana isaasiin dhufu achi jaalata. Maaliif? Suni malkiillee ni qabdi. Mana ofiillee jiruu ofii ni dagaagsiti qoxxobattee yeroo inni dhufullee kabajaa kenniteefi akkamitti isallee eegdii jechaadha. Kunoo ishiin nu biraa kan sila battaname dhume kalaas yeroo inni dhufu wanti nyaataa wanti adda addaa mana keessa hin jiru guyyaa boru saayinatuma tokko dhiyaatan boru saayinatuma tokko dhiyaata. Baay'inaan yoo dhufe nas ga'ee zayyaree deebi'ee mana ofiis achii deema. Akkas ta'e dubbiin waa'ee qoxxobaa dubartii irraallee asitti kunillee barumsa nuuf ta'aadha. Kan inni waraabaa jiruuf. Sana booda nuti maal taane kana gidduutti rakkoon nurra bu'e. Akka waan nama silaa rakkinni Itoophiyaa keessallee hin jirre biyya namaa keessatti nu mudate ilaala. Sana booda gaafa hawwaara arree carrashaa bishaan mana hin jiru. Harragaa darbee nan hima maaliif hin himaa? Biyya namaa keessa rakkoon hin jiru. Nuti tolee kanarra qaqqabnee kan jedhuuf barumsa finsinii dabarsaa jira malee ani yookaniif aybii mana namaa tokko dubbachuuf miti. Maaliif hin jira rakkoon? Kuni maalirraan kan ka'edha laa argitanii kun barumsa namaaf ta'aadha finsinii dabarsaa jira. Sana booda wallaahi guyyaa mucaan kun ammallee asuma keessa jirti Dubaay baatee bakkee dalagdee sana booda neerumte siin ala jirti. Yeroo darbellee guyyaa tokko wal arginee turre. Garuu walaakin wallaahi guyyaa bishaanii dhabnee awwaara harree afaan nu gogee birrii ittiin bitannu hin qabnu ollaa sararatenyaa ollaa irraa fudhannee dhugneetu jira. Baadiyyaa keessa kan jirru nuti. Dhugnee ol deebinee maal jette mucattiin hin booche. Maali yaa kadoo biyya namaa keessaa ofiyaan rakkina warra kootirraan jijjiira jedheen dhufe warri koosan mana rakkanne aniin kun fi rakkina namaa qooddachuun dhufe jette. Laa akkasii miti. Rakkoon hin jiru mee akkaataa jireenyaa wallaalan malee rakkoon hin jiru. Abshiriin darbitii obsi mee takkatti ilaallaan jedhan. Kadoo maalati rakkoodhuma abshirnaan hin jedhin rakkootti abshirnaan jettaa maali jette. Lakkisa barii qoya faccate waatu jiran jedheen. Osuman jedhu akkasitti baatii 7 geenyee amma nuu dhumatte kalaas maallaqa baatii 3 isin baatii 3 hin arganne kan ji'a 2 qofatti kennite silkii keessaa bitatte warra ofiitii birrii 1000 eega dargite sana hin jiru. Amma gaafa kaanee gaafan qoonqos nutti jabaatee jira qoonqos waan nyaannu hin qabnu. Wallaahi ollaadha yugaa akkuma isin jedhe sararatenyaa sallaankaa wayitu jira. Maal gooti siini nyaata barii suphii kaatee mana sooressaati isaan wayii qabu. Amma nyaata walitti artee akka jarri isaan kun waa hin jirre hin beekti. Nyaata walitti guurtee ganama wallaahi jaartii wayiti fiddi balbala ulaa rukuttee nuu kenniti. Algaa keessan jala dhofkadhaati achi nyaadha nuun jetti.
ilaa yaa rakkoo nama biyya namaa keessa jiru laala. Amma naasiin nuu fidde nyaata qophaa'ee dhufe kana foolii qaba. Yoo firiijii keessa keenye qaallittiin hin argite eessaa fidannuun jetti. Yoo nyaanne har'a nyaannee fidhu garuu waan qabnu. Amma maal goone? Algaa keessan jala keewwadhaa jetti. Algaa keenya jala firiijiin hin jiru foolii dhufa. Maal goone? Irrumaa nyaannee otoo garaa nu nyaattu. Wayi guyyaa tokkitti kan guyyaa hedduu nyaatu. Otoo garaa nu nyaattu nyaannee kaan safaafnee gannaa. Miskiin sarraatenyaa mana ilmaa jirtutu immoo jira. Isiin immoo maal gooti? Yaa nama biyya namaa jiru wallaahi waa meeqa dabarsa. Isiin immoo baadiyyaa achiinnaa dhuftu rakkoo mana kana jiruun beetti. Miskiina wallaahi garaa na nyaatte yoo yaadadhu. Daakuu achii fuutetti laala. Itoophiyaan keenya iddoo tokko tokkotti walitti cakkantu. Nu bira dhufaa jirti. Daakuu achii fuutetti uffata sii keessa shaanxaa sii keessa dhoskitee achi waatu jirammoo nu bira fiddee dhufti. Akkammoo maadaamiin siin argine uffataan martee shaanxaa keessa dhoskitee fiddee nu bira fiddee daftee lafaan dhooftetti uffata koo manatti nu galchaa jetti. Uffata miti bara daakuu nu fiddee dhufti. Nuti maal goona yeroo sana fuunee dhoskinee immoo algaa keenya jala bukeessina immoo akkamitti gizee bukeessinee tolchinu immoo laacinqiisaa laala. Mee akkamitti tolchinu? Yaa jiru biyya namaa waase har'aan kana maaliin isinitti kaase wallaahi mudannoo guddaarraan kan qaqqabneetu har'a seenaa natti taate. Sana booda maal taane? Yoon ani bukeesse anumatu tolcha. Hangasitti immoo eenyu dhaabatee eega. Har'a kolfaa sirriitti. Isiin goddanyoonni kun isiin wajjin dalagnis isiin sunis isiin tokko ala dhaabattee teegdi. Isiin tokko anaan dhuftee meeshaa silaa wanta takka na gargaaratti akka qaallittiin nutti hin dhufne. Akkasitti dhaabannee daabboo tolfannee kilaasii keenya dhoskinee ol keewwannee akkasitti murree achi isa fayyadama. Daakuu mana namaatiif ilaala. Akkasitti fayyadamnee baatii torba keessatti wallaahi rakkoon nuti nu mudatiin hin jiru. Akkasitti dabarsinee sana booda kalaas maaltu dhufe maraaciin birriin hin jiru nyaanni hin jiru. Amma maaliin jedhe? Ji'a sii kanan jedheen nan kakadhe. Wallaahi ani hin dalagu. Maallaqa koonatti kennuu diddu. Harkuma kiyya maradheen ta'a. Amma qaallittii biiroottis bilbilee hime ishiinis laa kadoo maal abboo waan akkanaa ati maaliif ofii keetii maatii keetti galuu hin barbaaddu? Lubbuu kee hin barbaaddu? Waa takka hin dalagine adabadhu taa'inaan jette. Hayyee mooraalee argadhee miti reen. Aniin koo gaafa jiini dhuftu biltiidha immoo iddoo kanatti ilaalaa. Birrii tokko isa taatu ishiin natti kennitu harkaan gaadhee maradhee taa'a jedhe. Hammannaa ishiin dhuftee maallaqni dhufu ati siin jedhan ishiidhaan ilaa siifan hima. Yoo ishiin maallaqa kana nuu kennite maa birrii 5 hin taane fudhu harkaan gaadhuuti hin hojjedhu jedhiin atis mataa keetiin. Garuu deemuuf taa'u situ wassana. Akka ishii maallaqa keessii kennitu hin hojjedhu jedhiin. Hayyee. Hammannaa ishii maallaqa koo kan baatii 3 keessa birrii 1,000 natti kennitu birrii 1,000 kiyya fudhu aniin koo maaliin godha? Asum deebiin ani kan baatii 3tiin kan hin qabuun jedheen. Ji'a dhufu sii kennaman qabu naan jette. Hayyee akkasii hanga birrittii geesse boorsaa koo keessa keewwadheen deebi'ee dhufe ani hin dalaguun jedhan maalii jette. Maallaqa malee akkamittiin dalagaa? Maatiin kiyya biyya maallaqa barbaada. Ani ji'aan birriin barbaada. Kanaafuu hin hojjedhu. Hin hojjettu maal filattere nan ta'a. Kana keessatti baatii 7 keessatti viizaa naa hojjette malee qaamannaan hojjetamne. Laala. Amma maradheen taa'e. Amma talittiin immoo afaan hin beektu. Baatii 5 keessatti afaan egaa akkamitti barti? Afaan hin beektu maaliin jedhaa nanoonaan jette. Jennaan ati ekki jettuun garuu taa'uu fi deemuu keessatti wassana. Maallaqa naa kennitu malee hojjedhu jedhiin ati siin jedhe. Akkanumatti ilaalteeti. Eessan dhaqatillee biiroo qabdaa? Atillee biiroo qabdaa? O biiroo kee dhaqxa ijoolleen na fidanoo kunoo in argita? Akkamiin godha jette. Ayyaa akki gootu. Yoo isiin silaasi didde biyya kootti na deebisi akkana fiddeetti biyya kootti na deebisi jedhii maradhuu taa'e. Si faanaan deema. Eessan si geessaan biiroo kan koo? Biiroo dhumkeen deema lakkee kan fuudhee siin hin deemu. Kalaasan maradhee taa'ee amma halkan sana as bilbilu achi bilbilu maal jedhu
Ayi cakkaanye wallahi akka dooti cakkaanyeedhuma jette. Cakkaanyeedha. Birrii malee hin hojjedhaa? Kanaas bilbilanii hayyaatiin hojjettu. Inteessa nan ta'a. Indoomii bitadhee achi affeelladheen kutaa kootti deebi'ee nyaadha. Akkasitti rakkannaan halkan tokko bultee guyyaa tokko ooltee gaabbitee deebiti jettee anuma bahee hojiin hojjennee maradheerra ol deebi'ee sana booda biirootti na deebistee gaafan biirootti deemu ishiin sun maal goote sarraatanyaa mana intalaa hojjettu wajjiniin baatee isin illee hin badde. Ani kamisa biirootti deebi'ee ishiin jumaa badan isa wal qabatanii badanii isaan lachuu dalagaa galan badanii jechaadha. Anoo dideetuman sabaree biirootti deebi'ee maaliif egaa kana isin kaasuun kan koo biiroodhumatti hin deddeebi'e malee ala hin baane. Ala wanti nan baqadhu waan biraa osoo hin taane baay'inaan dalagaan hin argamu. Dalagaan waan hin jirreef kanaaf hin baqadha malee wanti hunduu murteen kan abbaati. Kan nan hojjetadhas yoo jedhe kan bahee kan barbaadeen hojjedhas yoo jedhe mirga isaatis garuu waan isaa waatta obbumatu beeka. Kanarraaniin sana booda biirootti deebi'ee biiroorraan dalagaa galee dalagaa mana kanaa qofaa miti baraa kan hin gale dalagaa hedduun gale. Dalagaa hedduu galee mokkortiin ni dhufti wallaahi wanti keessan dabarsin hin jiru. Inuman sabara nan deebi'a biirootti immoo nan deebi'e biiroo hin turu nyaata waan hin hojjechuu beekuuf inuman gala. Innaan galee immoo ammas dalagaan hin taatu. Wama tokkotti hir'ata. Ammas biiroo ijoolleen nattaaf hoddanyoonni koo biloo kofirraas goonaa maalumaaf biirootti deebita. Aganaan jedhan dirasi qaqqabee sabaree dhuma gubbaarra rabbiin mana tokko nageesse. Mana sana waggaa 2 hojjedhe. Waggaa 2 hojjedhe keessatti achis immoo manni sun baay'ee bareeda. Garuu immoo qaallittiitu sirriitti rakkoo qabdi. Sana booda isii biraayyis immoo maaliin ta'e alhamdulillah akkasumatti waggaa 2 xumuradhee biraa bahee biirootti deebi'ee biiroorraan deebi'ee dhufee amma mana kana galee. Garuu wallaahi fatanaa baay'ee tokko keessan dabarse. Alhamdulillah sabareetumaa jechaadha. Hanga kana keessa waan natti tolee akkamitti natti tolee bashannanee jiraadhu fakkaate akkaataa itti jiraataa ture beeksittee jechaadha. Kana keessaa gaamma alhamdulillah rabbiin maal hojjete wallaahi gaafa ulaasaa siif bane gaafa riskiisaa siif bane namni sirkatti cufuu hin danda'u. Maalirraan sabriirraan alhamdulillah mana amma dhufe kana amma waggaa 3ffaa mana kana fixeera sichi. Hanga kana keessatti birii malee ciqiciqii malee nisinizii malee alhamdulillah waliin mucattee amma deenganda viidiyoo waraabe nuti gammachuun maallaqni keenyas wal qixa dalagaan keenyas akkuma argitan addaan qooddannee nyaatan hojjedha siin qulqullina wanti hunduu wal qixa nuu dhufa. Jarri kun ija tokko nu laalanii takka addaan nu baafnee ayidiin kiyyallee kan siillee ishii marka jira kilaasiin keenyallee addaa maallaqni nuu kennamullee wallahi alhamdulillah ashaganii nuu kennu malee akka sarraatanyaatti nutti himuu jedhanillee hin beekanu. Kana keessa yoo baanee bashannannee deebinillee nuti ulaa isaanii dhadhoofnee ulaa nuu banaan jennu. Wallaahi qulfiin gibbiillee harka jira. Baanee kabajaa keenyan deebinee hojii keenya hojjenna. Kabajaas kan ofitti horuu habbumaa kan obsa qabaattee waa hundarrattuu jennaan wallaahi wanta itti hin dhufne hin jiru. Kana hunda isiniif waraabuun kan koo akkuma gammachuun jiru. Rakkoonni jirti kan jiru uffannaadha viidiyoo kana isiniif waraabee warroonni sichi biyya namaa dhufuudha deemtanullee yoo ta'es warri keessa jirtan dabarsitanis yoo taatan wallaahi sabriin barbaachisaadha. Kanaaf isinii kaasee har'aan kana viidiyoo isinii waraabee ani immoo yeroo amma dheengadda akkasitti waan bareedaa bakka deemnee bashannanu guutuu isinii waraabu jalqabumaa kaasee waan akkasitti natti tole kan seenee rakkoo bal'oo keessan dhufeen kana qaqqabe isin jechuuf isin waraabee kanaaf dogoggora jiruuf afoonanillah jajjabaadha sabriin barbaachisaadha biyya namaa keessatti turtii gaarii isiniif ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.